Illuminaanti. Yaadi kun yookaan sagaleen kun kan isin bira ga'u of eeggannoo akka qabaattaniifidha yookaanis beekumsa waliigalaatiifidha. Isin garuu kana beektuu? Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Baankiin Daldala Itoophiyaa bara 1942 bara mootummaa Haile Sillaasee keessa hundeeffame. Hundeeffama isaa kana duubaa biyyoota Awurooppaa hedduutu jira. Baankiin Daldala Itoophiyaa hundeeffama isaa irraa eegalee gareewwan golgaa duubaa addunyaa kana seerratan waliin hidhata guddaa qaba. Ibsituun baankichaa hedduunis kallattiin iccitii illuminaantotaa kan wal qabatanidha. Baankiin kanneen wal qabatee iccitii bineensichaa hedduutu jira. Haa ta'u malee dhaamsa koo kanaan eebba waajjira baankichaa isa muummichaa tibba kana Finfinneetti eebbifame irraan waa xiqqoo ishee gurra isin buusuu fedha. Guyyaa eebbaa gamoo haaraa baankii kanaa isa muummichaa ilaalchisee iccitii guddaan saaxilameetiin jira. Hordoftoota keenya hanga xumuraatti nu hordofaa. Baankiin Daldala Itoophiyaa gamoo isaa haaraa Finfinneetti argamu kana gaafa gurraandhala 6 bara 2014 eebbisiise. Guyyaan eebba kanaa gaafa guyyaa 6ffaa. Ji'i eebba kanaa ji'a 6ffaa. Akkasumas barri eebba kanaa bara 2014. Bara kanaa dijiitii lamaan gargar fuunee wal irraa gaafa hir'isnu bara 2014 irraa dijiitii lamaan yommuu qoodnu 2014 ta'a. 20 irraatii 14 yommuu hir'isnu 6 ta'a. Walumaa galagaa guyyaa ji'aa fi waggaa yeroo walitti finnu 666 dhufa. Guyyaan eebba isaatii guyyaa 6ffaa. Ji'i inni itti eebbifame ji'a 6ffaa. Bara 2020 irraatii dijiitii 2tti qoonnee 20 irraa 14 yommuu hir'isnu 6 ta'a. Walumaa galagaa 666 lakkoofsa illuminaantii dhufa. Illuminaantonni lakkoofsa kanaaf bakka guddaa kennu. Ibsituu isaanii waan ta'eefis iccitii dhokataadhaan lakkoofsa kana waan hundumaa keessatti fayyadamuu barbaadu. Baankiin Daldala Itoophiyaas waggoota 82 guutuu gamoo muummichaa isa ibsu utuu hin ijaarratiin turuun isaa maallaqa dhabee utuu hin taane guyyittii kana eeguudhaaf ture. Gama biraatiin falmii tokko keessaa kan nama hin seensifne asxaa yookaan loogoo baankii kanaa kallattiin lakkoofsa 666 bifa hubatamuu danda'uun kan agarsiisudha. Isinis hordoftoota keenya loogoo iskiriina irratti argaa jirtan kana yoo ilaaltan lakkoofsa 666 agartu yookaan 6 yeroo 3. Biyya Itoophiyaa jennuun kun garee illuminaantotaa kan aalamte bara mootota ilmaan namaa duguugaa turan yoo ta'u, har'as ilmaan isaanii biyyattiin hafuurichaan akka dhaalamtuuf leengaasii abboota isaanii itti fufsiisuuf kufanii ka'aatti jiru. Kan biraan jaarraa gareen illuminaantii keessa hundeeffameef lakkoofsi daftara baankii Daldala Itoophiyaa akka firooma qaban meeqan keessantuu beeka. Gareen illuminaantii jaarraa 15ffaa keessaa kan hundaa'e namoonni baankii Daldala Itoophiyaa irraa daftara baankichaa qabdan hundi keessan lakkoofsa daftara baankii keessanii 15f hiraa. Sanaan booda lakkoofsa hirtanii argattan kan jalqabarraa dijiitiin 3 walitti aanee yookiis walitti fufeetiin isiniif dhufu lakkoofsa 666dha. Lakkoofsi baankii Itoophiyaa irraatii baafattan gargar ta'uyyuu
lakkoofsa buukii keessanii kanaa lakkoofsa 15f yoo hirtanii ilaaltan lakkoofsi jalqaba irratti isinii dhufu 666dha. Kun maaliif akkas ta'e laata? Hordoftoota keenya, hojii Illuminaantii ifoomatti baasuudhaaf dhaloota yaadachiisuuf hubachiisuudhaaf ammas akkumatti fufneetti jirra. Dhimma baankii daldala Itoophiyaa ilaalchisee katabbii kiyyaa ammas ittuma fufeetan jira. Baankiin daldala Itoophiyaa garee golgaa duubaa waliin iccitii hedduu qaba. Maal irraa dhaabbatte akkana dubbattaa jettanii gaaffii kan isinitti ta'u yoo jiraate, hundeeffama baankii kanaa irraati eegalee yoo ilaalle, baankiin kun bara 1942 bara mootummaa Haile Sillaasee keessa hundeeffame. Haile Sillaaseen gartuu abbaa Illuminaantii firii maasoniitti garee kana keessaa ammoo sooressotaa fi mootatu baay'ata. Haile Sillaaseenis gartuu guddaa Awurooppaa kanatti fayyadamee baankii kanaa gadi utubee dhaabeetiin jira. Asxaa yookaan loogoo baankii kanaa kallattiidhaan lakkoofsa 666 lakkoofsa Illuminaantiin itti fayyadaman qaba. Lakkoofsa daftara baankii kanaa lakkoofsa 15f yoo hirtee ilaalte dijitiin jalqabaa sadanuu 666 dhufa. Asirratti namoonni gariin tarii lakkoofsi tokko dura bu'ee duwwaa tuqaa duwwaa qabu hunduu 15f yoo hiramee 666 dhufa jechuu maltu. Eeyyen jalqabuma lakkoofsi akka kanaa maaliif filannoo baankichaa ta'e jechuunis immoo waan dansa. Lakkoofsi 1000 qofa jedhee eegala. Tokko duwwaa jedhee eegaluun filannoon baankii kanaa maaliif ta'e? 2000 yookaan 2 duwwaa yookiis 3 duwwaa yookaan ammoo 1 2 3 4 jedhee yookiis lakkoofsota kanaaf kanneen kana fakkaataniif maaliif eegaluu dhiise? Filannoon baankii Itoophiyaa lakkoofsa maamiltoota isaatiif kennu kamiiniyyuu 1 duwwaa yookiis 1000 jedhee eegaluunsa maaliifi? 1000 qofti maaliif filatame? Haa ta'uutii lakkoofsi gabaabbachuu hin dandeenye. Maamiltoota baay'een akka isa mudatu waanta beekuudhaaf lakkoofsa duwwaa duratti baay'isuun baay'inni maamila dhufee duwwaa sana akka hin tuqneef yaadameeti. Isheetu hiikoo seexanummaa kennaa waan ta'eef lakkoofsa 15 firuun maaliif barbaachisee kan jedhu tarii gaaffiin ka'uu mala. Lakkoofsi 15 jaarraa 15ffaa Illuminaantiin itti wixinamee waan ta'eetiif Illuminaantiin kun kan itti wixiname yookiis bu'uureffamedha. Guyyaan eebba gamoo guyyichaa baankii kana ji'a ja'affaa guyyaa ja'affaa irraa raawwate. Baankiin daldala Itoophiyaa ergama bineensichaa qabates dhiises maaltu nu galchee warri jedhan tokko jiraachuu hin dhabaman. Eeyyen anaan na galcha. Yoo itti amantee si galcha. Yoo hubattee si galcha. Yoo itti amannee nu galcha. Dhaabbata gurguddoo akka kanaa harka qabutti dhimma ba'ee seexanni maallaqa hedduu tamsaasuudhaan lubbuu baay'ee jireenyatti hiyyoomsaa jira. Waan gootu beekuu qabda. Wallaaltus garuu eenyummaa dhaabbota bineensichaa faana gulufanii beekuun kee homaa tokkollee simmiidhu. Hordoftoota keenya biyya keessaa biyya alaa ta'uun kan nu hordoftan, egaa hojii Illuminaantii ifa baasuun akkuma itti fufetti jira. Tarii sagaleen kun, ergaan kun yoo si gammachiise hiriyoota kee kan biraatiif illee gumaachuu hin dagatiin. Qophii keenya kan biraatiin deebinee hanga wal agarrutti nagaa qabaadhaa. Horaa bulaa deebanaa.
guddaadha galanni keenya ulfina isaatiif kaane hundi keenya Waaqa jiraatu hundaa dabarsee